Geeffadhu Abraahim sammuun isaa akka tasgabboottu godhinsi incha biinii keenya ummata ijoollee san manarraa galchi. Abraahim umti sunu manguddummaa sii dhaqee akkasitti intala tana nagaan hoo ati wajaalatte sitti haa fuudhuun siin ja'a tanuman siidhaama akka obboleessatti biinii keenya garuu narra laalini ani dhiifaman siin ja'a hedduu takka sittillee mufadheetin jira dhiifama siin jeetin jira garuu waa hundaafuu rabbi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii isiniin jecha alhamdulillah rabbil aalamiin kunoo numa jirra. Egaa har'allee isinii deebi'eetin jira alhamdulillah rabbii wama khayriidhaan nu haa dhageessisu wama gammachuu rabbi nu haa dhageessisu akkuma agartan gaanuma agartanii iccitiillee baatee jirti dhugaadha. Miciyyoo sanillee waa Abraahim jaalattee dhugaadhaan akkasiin godhattu jechuudha. Ilmoo namaa sanillee osoo dha'ee ajjeeselleedha inni ishii wama oofetutti oofee jechuudha laalmeeme. Amma iccitiin isaan jalaa baatee jirti. Miciyyoo biiniidhaa sani tadachiin baddeen jechuudha inni oofusan. Biinin ta oofusan jechuu baalageen jechuudha inni nuun beeyne iccitiin jalaa baatee jirti garuu gana arguu ta'a odoo fuudhellee biinillee wama gubaati ishiin malee waan bultii deemaa natti hin fakkaattu dhalaan bultiidhaaf deemtu hootu warra keenyarraa gammachuudhaan nagaan na fuudhii itti malee obboleessitti dhufee achii katti harkisu bahuu diddii miti ree kuno obboleessa ishiiti mee obboleessa namni obboleessi itti dhufee achii hay qaanyiin hagana dabarte mee ni jirti mee wannumti hagana qaanyidha addunyaa tanarra ni jirti obboleeyyan kiyyame obboleessi kan kee dhufee bakka ati dhiira bira galtuuse harkisu jechuun. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Abree akkanaat akkallee agarreen dhageenye tuntanuma biraati garuu biinidhaaf hin dhaamsa dhaamaani. Miciyyoo tana intaatuun jaana akka yaada kiyyatti garuu wanni abbaa ta'e waan godhuun qabu isaatu beeka tana filannoon biinii si harka jirtin siin ja'a kunuu dhageesse waan kana hunda miciyyoon tana miciyyoo ati deemtuun tana Abrahaam irratti dalayde jechuudha kunuu miciyyoo ati jaalattu tana jechuudha ta'e isarratti miciyyoo geelee ishiidha. Atis kana jaaladhu anis kanan jaaladha waan biratti miyyoo sanillee naquudhaaf jechuudha ishiin. Miciyyoon sun odoo har'a duute sababa ishiitiin akka duute laali. Miciyyoon tun ammoo sirra akka dhufte laali. Biinii keenya nattilleen aarinaan dhiifama naa godhi. Garuu miciyyoo tana gaa hin dhiisu nan fuudhaa ta'a akkanaa tana yoo jettellee tun filannoo tan teeti. Tuni filannoo tan teeti jechuu barbaadeeti. Garuu kunoo gaa ammaan tana. Akka miciyyoon tun gaaladhaan deemtu agartee jirta. Namni hundi argee jira. Intala gaaladhaa akka taate jechuudha. Yoo si jaalate dhufee haa mana keenyarraa si fuudhu. Dhufanee achitti silaam caasanuun cafaqee ajjeese obboleessi ishii sunuu silaa cafaqeetuma achitti ishii caccabse. Namni biraa caccabsurra silaa achumatti daakee miciyyoo san silaa. Taati deemtuun sani biinii ta dubbii qabdu. Taati deemtuun san ta obboleessa jala ol kaatee deemu diddee obboleessi saalaan akkatti qabee harkisu. Mee obboleessuma sanuu qaanyeessite laal. Dhalaa ammaa laal meeme. Ta kabajaan qabne ta qaanyiin beekne. Tun dhalaa guutuu maqaa ajeessite jechuudha laal wama dhalaa ta'eewu. Ish waanuma akka hin qabne. Eessaa duraan tanatti maddabamte biineeti. Dhalaan biraa guutuudha ta nagaan. Ta gammachuudhaan nagaan. Yoo wal jaalatin illee namni kun hayyeena jaalattee si jaaladhe hoottu warra keenya haadha fi abban qaba obboleeyyan qaba ni haa warra keenya irraa na godhadhu kabajaadhaan odoo jechuudha fuutee miciyyoo sanillee deemni gallaa jettee miciyyoo sanillee galchite miyyoo sanillee ta'umaan beekne waan biratti ooftee jaaladhootis kana ji'iin jetteeni miyyoo dhoosifte jechuudha akkasitti odoo har'a miciyyoo san dha'ee waa taatellee alhamdulillah garuu harka isatti waan taane rabbiin fayyise kunoo lafaa kaase rabbiinan gaalaa rabbinarraa haa qabu'an ani dhalaa kottetti akka dheessitaniin fedha yaa biinii keenya ani waanuma dhalaa ta'eewu irraa hanaaqeetiin jiraan Abrahaamilleen akkasuma irraa hanaaqee jira rabbiin ilmaanitti haa deebisu isallee amma rifachuun innumtinuu baaragee kara kute hin argamne jechuudha. Eega baaragee firraa eega miciyyoon tun yoo haa taate rakkoo biraa hidhaa seene ilmaan kanarraa ammas ta biraa seene jechuudha. Yaada biraa seene jechuudha. Amma innumtinuu yaada biraa seene sammuun isaa duraanuu tabeeytu biinii keenya. Haya mee amma Abrahaam saneessaa agartee deebiftaa ilmaan kanatti. Yaa boodhaluma san kun obboleessi dhufe obboleessa noo ba'uu diddellee gaa haadha fi abbaan sun gaa qaanyii fixatanii haatti dhufanii mana sanii sirraa gabbaasanii. Ammoo inni nan jiru.
nan jaaladha jettee jaalannaan ganda isaanii dhayxee achirraa fuuta. Tummiciyyoon gaa waan gandarraa akka ati fuutuun feene waan asumatti akka ati nikaa hidhattu feetuufu hin beeku jechuudha. Waan biraa booda sirraa rakkoo biraa fiduu deemti natti fakkaatti. Hoggan akkatti ilaalean. Rakkoo biraa sirra fiduu deemti natti fakkaatti malee ishiin jaalala ta'eetiif akkana waan godhattu natti hin fakkaattu. An dhalaan ammaa amantiin qabdu. Wannumti amananuu jirtu dhalaa haadha fi abbaa isaanii warra beektu dhayxee ganaa ati. Yoo fuute dullachi har'a kunoo abbaa ilmaan meeqatu xiqqoo fuudhuu danda'a. Eeta warra beeku nagaa warra nagaa. Namni jaartii lammaffaa sadaffaa fuudhullee warrarraa biyya teenyatti akka aadatti dhaqanii numa fuudhan. Addunyaan geesse fi kan nagaan fuudha barbaadu dhugaadhaatillee takkaa fuutee hin beektu. Fuudhuu jaalatti uumama jiraati fuudhuu ni feeta. Garuu intala haadha fi abbaa beekan haaliin teetis ni jirti akkasitti dhaqattee karaa sirriitiin gammachuudhaan yoo sitti fuudhan bareedu nu wajjillee hedduu laffaatee obboleessa rabbiiti nuti har'aa fi borullee si darbuu hin barbaannu nama akka hankeetii hin agarree biinii keenya garuu akka walitti mufannee jenneet amma mufiin tunu nu iddutti dhufte jechuu rabbiin miciyoo tanallee lafaa kaasee kunu rabbiin haqallee baasee rabbiin abbaa haqaati. Khaaliin inuma baasa haqa namaati. Amma miciyyoon tunillee lafaa kaate ishii akkana na godheettee mitiire obboleessaa dhufee mitiire kunoo miciyyoo tanatti. Obboleessuma ishiitii mitee gaafa akkatti kadhatu kun dhufee ka harkisee dadhabu kun. Ajaa'ibuma rabbii Khaaliqaati. An dubbii akkanaata afaan hin qabne tana hin beeku. Micaan obboleessi sun hoo ishiin didde. Abbaa fi haadhallee gaachitti itti fidee. Yoo maa sanii gabbaase arge obboleetti isaa bakka jirtu ni danda'a garuu inni ati immoo yoo keessaa qabaattee miciyyoo tanaan akka asiisin fuune abbaan fedhellee didii yoo kajettuun taate biini injiiniin ka'ii jala deemii obboleessa kan kee jala si jaaladhee dhufeeti warra keessanirraa si fuudha kabajaadhani kabajaan ka'ii galii obboleessa jala jiin. Obboleessa kan kee jala ka'ii kabajaadhan warra keessanitti gala kabajaanii dhufee warra keessanirraa si fuudha. Yoo fuudhuu feetee jaalattee irraa maraattu taatellee dhugaadha. Jaalatti muka goggogarraa namni qabdi jedhanii dhugaadha. Ati yoo jaalattes wanni abbaa ta'e wanni godhan hin jirtu jechuudha. Ishiin si jaalattee sirraa maraachuu jirtii mitiire. Bara akkasuma na jaalataa jette inninis na jaalataa. Akka mistira kana guutuu ati keessee akka ishiin dubbattutti akkas fakkaatawu. Na jaalata. Hin galu. Obboleessillee miciyyoollee micaan kun dhugaan jaalata. Hogga miciyyoo gaafatullee hin beeku itti sunis. Ifii sirraa hoo tuqamtes yoo ati ijaa wal jaalattanis dhugaadhaan hin jaaladhaa. Garuu gali. Anis yala dhufeetiin si fuudha. Akkas jiini ifirraa gabbaasi. Lubbuu gannu deebisi yaa biinii keenya. Lubbuun arrabarratti nu baate lubbuu gannu deebisi. Dhalaantu yoomuma mashaakilli biraa mana san keessatti ta'eemmas. An ilmaan kiyyammas na jalaa rifatanii ilmaan kiyyafiifuu akkuma asii baaraganiin jiranii ammallee akka isaan na jalaa baaragan. Hin barbaadu. Atilleen akka abbatti si qabatte ijoolleen tiyya sun yaa biinii keenya. Tanaafuu ilmaan kiyya san akka na jalaa baaragan hin barbaadin abballee itti naa barbaadi. Abballee itti naa barbaaditiiti. Bilbila isalleedhaan itti naa bilbili naan dalaguun bilbilli isaati. Naa barbaadi ilmaan irratti naa deebisi miciyyoo taan ammoo tuun kan inni gallaa juutti hin jirtu balaan qabdu jechuudha sun. Balaata qabdu tan teetaati deemtuun tana malee tuun balaan qabdu. Balaata akkallee hin qabdu miciyyoon tuun sun. Taati deemtuun tanaatu akkana jee mistirutti jira. Santu keessa kaa'atutti jira. Walumaan mana kanaa gadi hin baanu akkuma nan ta'e sitti taata jetteeni atis. Bakkan siifis godhayaa jetteeniti akkana godhutti jirti ishillee. Inshaallah kanuma biraa rabbiin haa baasuuf kanagaa ilma nagaa haa baasuuf ishillee miciyyoo sanillee ishilleen bareeda fafaayee rabbiin ishiin godhini rabbiin haa baasuuf. Ammoo isinillee yoo jaalattan nagaa rabbi wal isinii haa hiru. Garuu akka haala kanaanii miti haalli namni itti wal fuudhu ni jira. Haalli ilmaan namaa namni itti wal fuudhu ni jira jechuudha. Haala kanaanii miti ka wal fuudhan. Haala akka isin amma deemtaniin kanaan namni wal hin fuudhu. Bal'inatti wal fafeessee wal dhiisa malee haala kanatti namni wal hin fuudhu jechuudha. Obboleessa kana jala kabajaadhaan gabbaasi miciyyoo tana mana saniin siin jaabiiniyan.
Khayde obboleessa kan kee yala kan sirra jira. Dhufeetiin mana sanii si fuudha khayi gabbayinarraa jirre Ega qaanyina gara dabarteen jirtu obboleessa wajjin dhalatanitti dhufee deemnarraa gadi hin bahu jettee akkatti darbuun sun maal jechuu? Sirraay itti dubbadhu sababaa keetiin achitti dhufteemti si yaame. Ega si yaame barmana sanitti. Saniifuu deemii dhufeetiin si fuudha. Kun warra keessanirraan si fuudha. Jala deemii warra sanillee baradhootillee itti naa barbaade abbaa ilmaan kiyyatti. Ani waan hin beeku waan hin jiru sin qabu. Dubbiin teessan dubbii ajaa'ibaati. Garuu alhamdulillah kan miciyyoon sunarraa ol jettee rabbiin haqa baasee ishiittu kana na godha malee ani jaaladhu ka jette rabbiin haqa baase isallee abbaa bilaallee rabbiin fure rabbi haa mul'isu rabbi haa deebisu ilmaan isatti miciyyoon namallee lafaa kaatee waa takka hin taane rabbiin fayyise balaan tun hundi sababaa ati dhalaalee tana sitti haamtanii miciyyoo danqaramtuu tana tajaajibaati tana kunoo warra keetii fuuta akka gadi hin ciini tun obboleessa namni qaanyeellee mataa jalaa gadi qabata. Deem jettee kun okkatti obboleessa wakkaa wannitti oofti. Tun akka misila. Antun waan biraa. Gartee rakkoo biraa mataa kan keetirra si fiduu deemti biini. Garuu ansiitu beeka. Wardaan naaf jibbitellee naan hin cinaan obboleeyyan rabbiiti. Rabbiif jecha wal barannee walitti akka obboleeyyanitti gorree hedduu takka naa gubattee ilmaan kiyya kanallee gaafa abbaa waa meeqa ta'ellee na wajjin akka obboleessatti kuulii carraayxee aananii fi afaa zaanaa bitaa fi turtanii galata kan kee jazaan tanteena duraan baddu anarraa odoo ati maraatullee taatu ol seensittee fuute. Ani sii gammaduu malee nama sii gadduu miti jedhu barbaadete waan hin qabuun si bira dhaabbatuu malee akka obboleessa kiyyatti sitti fuudhuun fedha. Garuu wanni sii taate naafis ni taati. Rakkoo tanaan ammoo akkatti waan ati waan booda akka booda rakkanne akka booda wanni biraa sitti hin dhufne nama ifirraa laalanii. Tanumaafin sirraa laale anilleen akka obboleettii takkattiin sirraa laale garuu siif beeka san. Garuu san siif beeka garuu waan rabbiin namaa qoode wanni hundinuu yoo rabbiin waliisin qoodes rabbi waliisin haa kennu. Ammaaf garuu galii dhufeetiin si fuudha nagaa warra isaanii ni kaasii hidhee akkasitti gammachuudhaan sitti fuuna jechuudha. Wanni tanas qabdee asitti hin galluu ni teenya hin deemu jettuuf akkam na godhii jechuu barbaadetti ishiin. Akka yaada ishitti sila. Akkama kana gootaniif. Asumatti ni kaana hidhadhu. Akkanumatti teenya jetti. Kun hin ta'u. Akka rabbii biratti illee hin ta'u odoo haadha fi abbaa qabduu hin talti takka. Akkana godhachuu waan ta'uu miti obboleessi illee hunuuni jira. Yoo barbaadee ishiin gabba'uu hadiddu taate gaadha fi abballee chuma yaamanii gaafedha ni kaachitti manatti haasii godhani. Ni kaa haasii godhani ni kaa rasuula akkasii godhan. Khalaas. Ega miciyyoon namaaf irraa galtiga. Haa teessuu gaashiin nakaa wal godhadhaadha isini. Yoo akka namatti nam fuudhin jedha jettu waaga barbaadde gaa intalti sun jechuu barbaadetti. Akka namatti yoo akka ati fuutuun barbaadduunsa ishiin garuu an bultiif intala deemtu natti hin fakkaattu. Intala xifaati malee intala gaalati malee intala boodallee wama biratti si naqee si rakkisaan natti fakkaatti miciyyoon tun biyya namaa keessatti rakkoo meeqaa agarree biyya namaa tanarraa galtanii. Biyya teenya keessatti illee akka isin rakkattan hin feenu yaa biinii keenya. Garuu rabbii jira waa hundaa'u rabbi isin rakkisini rabbiin abbaa ilmaan kiyyaa sanillee an ilmaanis isaatiin walitti haa deebisu. Nayyaachisin an biyya namaa tana keessatti haaliin ni maraachee nan hambisini rabbuma kiyyaan jira rabbittiin ol gora jechuudha. Namni rabbi qabu waan dhabe hin qabu. An rabbii kiyyaan isinillee kadhadhaa du'aa'uman isinii godhaa isinillee du'aa'ii naa godhaadhaa rabbiin garuu intala tanallee ani intala nagaagaa yoo wal jaalattanii walirraa maraattan rabbi si haa godhu waan jiru hin qabu. Garuu gaa obboleessa kana jala kabajuma yoo gaa duraan hoo abbaan fedhellee yoo sitti dhufe jala gadi hin baatu kajettuun taatellee qaanyiidha akka kun hin fakkaatu biinii keenya intalaadha fi abbaa qabdu hoo taate kun obboleessinuu dhufeem tiiree bakka dhufee intaluma aalii qabdu. Saniifuu galchi obboleeyyan jala dhaqee akka namatti nama fudhadhu manguddoodhaan akkasitti ni kaasii hidhanii gammachuudhaan fuutee manatti galfatta. Jaartiin tabbaa taate ooqituu feete taatus. Garuu ani tanaafin siinchi akkanatti illee mufanne dhiifamaa wajji garuu Abraahim ilmaan kiyyatti naa barbaadi bilbilaan illee taatu naa barbaadi wanni takkan jirtu ilmaan kan keetitti hoottu naajiin. Amma nama baaragee biyya namaa tanarraa ifiifuu akka malatti akka hin taane taatanii asirraa galtanii inni ifiifuu ni beekta waan hin sii himuun qabu Oromoo guutuu beeka.
garuu du'aa uma sinii goona ani addalleen fagaanne ilmaan kiyyalleedhaan adda fagaadhetiin jira fiifuu tiyyaafuu akka rabbii keessan jira jechuu barbaadeti insha Allah rabbii naa laaffisu waa hundaa'u rabbii naa haa laaffisu hundaa'u alhamdulillahi rabbil alamin jeetuma rabbii kiyyatti shukrii galcha saniifu an fardeeffadhu Abraahim sammuun isaa akka tasgabboottu godhinsi incha abiinii keenya ummata ijoollee san manarraa galchi Abraahim umti sunu manguddummaa sii dhaqee akkasitti intala tana nagaan hoo ati wajaalatte sitti haa fuudhuun siin ja'a tanuman siidhaama akka obboleessatti biinii keenya garuu narra laalini ani dhiifaman siin ja'a hedduu takka sittillee mufadheetin jira dhiifama siin jeetin jira garuu waa hundaafuu rabbii waa hundaa'u haa qajeelchu atillee muraada hankee rabbiin si haa qajeelchu waan injuu hin qabu muraada hankee rabbi si haa qajeelchu garuu tana dhalaalee galchi obboleessa san jala dirqiidhaan narraa gabbayii ani yoo ganda keessanirraan taane sin fedhuu ji'iiniti intalti tan maadha irraati abbarraa fuudhantu kabajaa qaba sanumaa bultillee nama jala bulaa intalti odoo aalii qabdu ani mara kanaa gadi hin ba'u jettee diddu sun bultii dhugaatiin deemtuun siin jabiinii keenyaan dhaamsa obbolummaadha sii dhaametiin sii jira.